Akkam jirtu ijoolleen Oromoo hundi keessan fayyaa keessanii ani galata Rabbii fayyaa kooti. Har'a ganamaan ka'ee akka tasaa ta'ee YouTube irra gale. YouTube irra galee takka laaleen gara Facebookii dhaqe. Innaan gara Facebookii dhaqe tasumas Facebookii koo akkuma dingatuma akkuma galee hin banee waa tokkoon arge. Innis maaliin argisin itti fakkaate. Yaadattanu kan argitan yoo ta'e bilisummaa dinquuti moo mucaan dhiyoo kana muuziqaa daddaa garbummaa baasee gadhiise sun isuma natti fakkaate. Sababni kana jechuuf ife muuziqaa inni baase sana waa'ee daddaa garbummaa waa'ee Oromoo cunqurfamu keessa waan jiruuf isa waan sirbeef riippoortii godhanii YouTube isaa viidiyoo isaa jalaa dileetii godhan. Kana maaliin siniin jedhee isaa walii galaniiti riippoortii godhanii warri isaan nu diinaa jechuudha. Riippoortii godhan maqaa isaanii sila dha'ee maqaa isaanii dha'ee sila sirbi maal jedhe sinitti fakkaate sirbisa. Naftanyaan gabin jettu likkiitti galchan malee natti jedheen muuziqaa isaa garuu nan dhaggeeffadhaa nan irraanfadhe malee. Akka tasaarra Facebookii yoon galu riippoortii godhanii gadi dhiisan baay'ee caffaraa jiru baay'ee gammadan. Nuti sababni keenya maani isaanis namuma nuti silqii qabna isaanis silqii qabu. Dhiphinni keenya yookaan rakkinni keenya maaliifi isaan walii galanii dheengadda ajjeefamu jedhaniitu TV irratti BBC irratti dubbachaa turan. Innaa maal jechuun barbaade sinis waa tokkoon goonaa maaliif hin goone nuti warruma isaanii sila Oromoodha jedhanii maqaa dhahanii isaanis nyaatu nuti si nyaanna nuti waliin galu Oromoo irratti xoorii kaasuu barbaada. Innaa maal jechuu barbaadeen maaloo nutis mee waa tokko haa hojjannu. Isaan viidiyoo tokkittiidhaaf istuudiyoo raayyaa istuudiyoo akka cufamu ila akeekkachi kennaniif ammuma isaan raayyaa istuudiyoodha akeekkacha viidiyoo sana waan gadhiiseef akeekkachiisan. Nuti garuu namicha yoonee maanyaa jedhamu sana kan jala jiru kan aayidii isaa jala jiru kan fireendii isaa kan viidiyoo isaa takkataatalu nama Oromoo malee namoonni biraa keessan jira. Kana gilsi godhan sinitti namicha sana cufsiisuu dadhabdanii maana kanatti Oromoorraa akkanatti fanadda'ee taphatee muudii irratti qabatee muudii namoota Oromoo irratti qabatu nuti garuu amma yoona cufamneet jeen namni yoona inni maasaa YouTube irraan maasaa nama lafalla. Isaan garuu viidiyoo tokkittiidhaaf yoo beektan taate sagalee uummata Oromoo sagalee muuziqoota Oromoo kan ta'an raayyaa istuudiyoo akka cufamu riippoortii gochaa jiru. Sin garuu as Facebook irraa wal nyaachuu malee wanti sin gootan tokko hin jiru. Maaliif garuu rakkinni keenya anaaf naa galuu dadhabe. Akkuma isaan jedhamu doofummaa keessaan taaneedha. Hin baradhaan garuu tokko taatu lama taatu baradhe. Maan teekinooloojiidhaa ture Google irraa argine waan isaan kasaan godhan gochuu hin dandeenye. Garuu waliin galu nuti Arsii Abaalee Wallagga jennee wal qoonneerra. Ormi maal haasa'uu hedduu. Lakki.